Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu guyyaa har'aa isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turan affeerraa keenya oduu waliin aan laliseessisaay. Oduu dursuun hangafoota isaanii. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dargaggoota gita hojii banaaf galmeessee ture qormaata qore. Manni maree naannichaa baajata bara 2017 birrii biiliyoona 37.6 raggaasise. Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Silashii Baqqalaa bara hojii isaanii xumuruun gaggeeffaman. Haleellaa tibbana Israa'el Gaazaa keessatti raawwateen namoota 50 ajjeefamuun gabaafame. Dippiloomatiin gameessi Kooriyaa Kaabaa biyya ganan jedhameera. Amma oduu bal'inaan. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dorgomtoota gita hojii banaaf galmeessee ture qormaata qore. Abdii imaanaa dabalata qaba. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dorgomtoota gita hojii banaaf galmeessee ture guyyaa kaleessaa biiroo koomishinii hojii gamtaa federaalaatti qormaata qoreetii jira. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa gita hojii banaa qabuuf beeksisa baasuun ifatti dorgomtoota 17 qorumsaaf teessiseetii jira. Dorgomtoonni qorumsa irratti dhiyaatan tokko tokko akka jedhanitti gama iftoomina qorumsaan bifa qulqulluu ta'een kennamuunsaa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kan adda taasisuudha jedhan. Haalli qormaatichaa namatti tola. Baay'ee ifaaf bilisa. Namoonni qormaata kana fudhatan namoota gosa adda addaa fiildi adda addaa irraa dhufanidha. Amma fakkeenyaa fi miidiyaa fi koominikeeshinii irratti fudhee kan maaneejmentii irratti kan akkaawuntiingii irratti fudhatan qoramtoonni baay'ee ture gara namoota hedduudhaan qorame. Haalli kenniisa qormaataa akka inni ilaaltani baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee gaariidha. Haalli qormaataa isaan argee fudhadhee kanuma barattoota yookiin immoo namoota fudhatan sana madaaluu danda'udha. Waan sana olii wanta adda garaa namtu hin jiru waanuma madaaluu danda'udha. Yaada akka kootti waanuma fiildii ati irratti galmoofte sana ilaallata. Sunimmoo hin madaalaa waanuma madaaluudha. Dabaluunis waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa dhaabbatoota biraa waliin wal bira qabamee gaafa ilaalamu faayidaa garaagaraa dursuun hojjetoota qacaru osoo hin taane karaa ifaaf bilisa ta'een qorumsa kennuun isaa qulqullinni jiraachuus agarsiisaa jedhaniiru. Dhaabbatoota biraa wajjin immoo yeroo wal bukkee qabee ilaalu waliin fakkaatu wantoonni dudduubarraa haasa'amanii fi anasitti argee waliin fakkaatu. Jechuun wanti karaa namaa karaa walitti dhiyeensaatii wanti jedhu suni wanti jiru wanti mul'atu hin jiru nama samadaalee qormaaticha qoramee namni samadaalee qormaatichaan milkaa'e kallattiin hojiitti seenaa. Akkuma beekamu bakkoota adda addaatti yookaan dhaabbilee adda addaa irratti immoo qormaatonni yeroo gaggeeffaman yookaan firaan gaggeeffamu yookaan haala jireenyaa yookaan maatii yookaan waa biraa giddugala godhateeti qormaanni kan kennamu ture. Yookaan bilbilaan yookaan waan adda addaa godhanii advaanteejoota yookaan faayidaalee adda addaa da'oo godhatanii tan isaanitti dhiyaatan. Gara kana yoo dhufne immoo dhaabbanni kun kana giddugala kan godhate miti namoota afaan adda addaa dubbatantu ture afaan Amaariffaallee afaan biraallee kan dubbatan turaniiru gosa adda addaatiin hirmaatanii namoonni kun ifaaf bilisaan qormaata isaanii qoramanii ba'an jechuudha. Waldaan hojiilee gurguddaa biyya kana keessatti hojjeteera. Keessattuu hojii dhabdummaa hir'isuuf carraa hojii dargaggootaaf uumaa jiraachuu irratti shoora olaanaa taphachaa jiraachuu ibsaniiti jiru. Hojii uumuu keessatti akkuma beekamu irra duwwaa miti kana durallee waldaan caffee dargaggoota waliigalaa kan biyya kana keessatti hundaa'uunsaa yeroo dhiyoo yoo ta'eyyuu wantoota gurguddaa biyya kana keessatti hojjeteera. Keessattuu hojii dhabdummaa laallatee jechuudha. Hojii dhabdummaa dargaggoota baay'ee hambisuu irratti hojii guddaan taphatamaa akka jiru karaa waldaa kanaa hunduu ni beeka. Dorgomtoota keessaa tokko kataate Elsaa Goytum yoo milkaa'e akkaataa guddina waldaa kanaa caalaatti taarifachiisuun danda'amu irratti dandeettiif beekumsa qabuun waliin nan hojjedhaa jetteetti. Fuuldurattis waan bu'aa qabu hojjechuuf akkasumas jijjiirama gaarii fiduuf hanqinoota jiran guutuuf waldaa kana waliin nan hojjedha. Dabalataan koomishinii hojii gamtaa Itoophiyaatti dorgomtootaaf kan qorumsa kennan akka jedhanitti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa biiroo muummee waldichaatti qorumsa kana kennuu osoo danda'u hojjettoota dorgoman galmeessee nuuf erguun
iftoominaa fi walabummaa isaa mirkaneesseera mana hojii kamiif fakkeenya kan ta'uu qabuudhaas jedhaniiru. Waajjira biraatiifis muuxannoo ta'a jennee kan nuti yaadnu caffeen ofiisaatiif miti kan qorumsa kana qopheesse. Qorumsa kana akka qopheessinuuf Komishinii Itoophiyaa gaafate, Komishinii Waldaa Hojii Gamtaa Itoophiyaa gaafate nuti qopheessine inni ijoollee galmeessee ijoollee dorgoman jechuudha galmeessee nutti fide jechuudha. Nuti ijoolleen kun bakka isaan dhufan hin beeknu eenyu akka ta'an hin beeknu bilisummaa isaa agarsiisa jechuudha. Kun muuxannoo guddaa isaati. Waajjira biraatiif illee muuxannoo ta'uu danda'a. Maaliif ofii isaaniitiif qopheessanii dorgomsiisanii madaalanii hojiitti bobbaasuu danda'u. Garuu isaan miti kan isaan godhan. Ijoollee qofadha kan isaan beeksisa baasanii ijoolleen dhufanii ijoollee sanaaf qorumsa akka nuti qopheessinu gosa qofadha kan nuti ergan jechuudha. Gosa sana irratti hundoofneetu nuti qopheessine kuni bilisummaa isaa agarsiisa jechuudha. Kana booda ijoolleen kun kan isaan darban dandeettii isaanii qofaan ta'uusaa sirriitti agarsiisuu danda'a jechuudha madaalliin addaa. Dhumarratti namoonni miseensa hin taane kamuu miseensa waldaa kanaa ta'uun gamtaan waldaa kana faana hiriiruun gara fuula duraatti tarkaanfachuu qabnas jedhaniiru. Gamtoominaanii waldaa kana faana hiriiree akkasuma gara fuulduraatti tarkaanfachuun hin danda'amaan jedha. Manni maree naannichaa bara bajataa 2017 birrii biliyoona 37.6 raggaasiseera. Manni maree naannoo kibba Itoophiyaa yaa'ii idilee sadaffaa gaggeesseen bajata bara 2017 birrii biliyoona 37.6 ol raggaasiseera. Manni marichaa yaa'ii idilee sadaffaa bara hojii afuraffaa marsaa ja'affaa gaggeesseen wixinee bajataa bara 2017 dhiyaate irratti mari'achuun raggaasiseera. Haaluma kanaan bajata bara 2017 birrii biliyoona 37.6 ol ta'e dhiyaatee raggaasiseera. Bajanni kun dhibbantaa 75 galii biyya keessan kan uwwifamu ta'uun himameera. Dabalataan manni marichaa muudamtoota dhiyaate raggaasiseera. Obbo Gabra Masqal Caalaa itti aanaa pirezidaantii fi hoogganaa biiroo carraa hojii fi misooma intarpiraayizii naannichaa ta'uun muudamaniiru. Muudamni abbootii seeraa 38 mana marichaaf dhiyaates ragga'eera. Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Silashii Baqqalaa bara hojii isaanii xumuruun gaggeeffaman. Ameerikaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Silashii Baqqalaa bara hojii isaanii xumuruun gara biyyatti waamamuu isaanii imbaasiin Itoophiyaa Waashingitan DC'tti argamu beeksiseera. Kana hordofuun Waashingitan DC'tti sagantaan gaggeessaa taasifamuu ibsameera. Ambaasaadar Silashiin sagantaa gaggeessaa kana irratti raawwii hojii imbaasichi bara hojii isaanii waggaa 2 keessatti milkeessa hawaasa Itoophiyaa saganticha irratti argamaniif dhiyeessaniiru. Haleellaa tibbana Israa'el Gaazaa keessatti raawwateen namoonni 50 ajjeefamaniiru. Abdii Imaanaa dabalata qaba. Haleellaa qilleensarraa Israa'el kutaalee kibbaaf giddugaleessa Gaazaa keessatti walduraa duubaan raawwatteen yoo xiqqaate lammiileen Filisxeem 50 ajjeefamanii hedduun madaa'u Ministeerri Fayyaa Hamaasiin gaggeeffamu beeksiseetii jira. Haleellaa lubbuu namaa galaafate keessaa tokko naannoo gargaarsa namooma dhiyeenya kana hundaa'e Almaawaasii magaalaa kibba kan Yuunis irraa gara dhiyaatti argamu irratti raawwatame. Haleellaa biraan mana barumsaa UN kan namoonni buqqaan akka kaampii baqattootaatti keessa buufatan Nusaraat giddugala Gaazaa keessatti argamu irratti raawwatame. Haa ta'u malees lakkoobsi kunis namoota nagaa fi loltoota adda hin baasu. Ta'us dhuma baatee bilaatti namoota du'an keessaa daa'imman dubartootaaf maanguddoota 14,680 adda baafamuun isaaniis gabaafameeti jira. Dippiloomatiin gameessi Kooriyaa Kaabaa biyya ganan jedhameera. Dippiloomatiin Kooriyaa Kaabaa Kuubaa qubatanii jiran Kooriyaa Kibbaatti baqachuun ejensiin basaasa Saawul mirkaneesse. Dippiloomatiin kun Kooriyaa Kibbaatti baqachuun bara 2016 qondaala aangoo olaanaa qabanidha jedhameera. Dippiloomatiin kun sadaasa darbe akka Kooriyaa Kibbaa seenan tajaajilli tika biyyaalessaa beeksiseera. Namoonni Kooriyaa Kaabaa irraa Kooriyaa Kibbaa seenan hamma uummatatti makamanitti waa'een isaanii ifatti hin himamu. Akka gabaasni miidiyaalee Kooriyaa Kibbaa irraa bahu agarsiisutti dippiloomatiin miilanaa kun imbaasii Kooriyaa Kaabaa Kuubaa jiru keessaa dhimmoota siyaasaa irratti hojjetaa ture. Miidiyaan Kooriyaa Kaabaa Choosun Ilboon jedhamu dippiloomaatii kana dubbisuu himuun nama ganna 52 Rii Iluuyuu jedhamanidha jedhe. Kan inni Kooriyaa Kibbaatti baqataniifis mufii Kooriyaa Kaabaa wajjin qabanii fi fuulduratti abdii dhabuurraan jedhe miidiyichi. Hojii isaanii Kuubaan hariiroo dippiloomaasii Kooriyaa Kibbaa wajjin qabdu fakkeessurraa akka dhaabdu gochuu dabalata. Haa ta'u malee guraandhala keessa biyyoota lamaan hariiroo ifa ta'e hundeessan kun immoo Kooriyaa Kaabaaf danqaadha. Lammiin Kooriyaa Kaabaa hundi jireenya isaa keessatti takkaa Kooriyaa Kibbaa dhaqee jiraachuu barbaada jedha gaazexaan kun. Yeroo dhumaaf qondaalli olaanaa gara Kooriyaa Kibbaatti kan dhaqe bara 2016tti ture.
isaanis Teeniyoo Hood jedhamu Yuunaayitid Kingidamitti ambaasaaddara ixaanaa Kooriyaa Kaabaa turan. Gaafa dilbataa Kooriyaan Kibbaa yeroo jalqabaaf guyyaa namoota Kooriyaa Kaabaa irraa baqatanis yaadatteetti. Kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.